Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akkamooltan oduu saatii kanaaf qabnu sin dhageessisa naabasaa waq jiraati. Lammiileen Oromoo godina Baalee keessa qubatanii jiran rakkoo guddaaf saaxilaman. Odeessinu gahee akka ibsutti lammiileen Oromoo kanneen rakkoo nageenyaa fi lola daangaa naannoo Sumaalee dheessuun qeef qabeenya isaaniirraa buqqaanii godina Baalee keessa qubatan kunneen rakkoo guddaaf saaxilamanii jiru. Lammiileen kunneen hanqina bishaan dhugaatii nyaataa fi xiyyeeffannaa dhabuun rakkachaa akka jiran beekameera. Buqqaatonni kunneen baatii 5 dura qabeenya qaban hunda dhiisanii naannoo Sumaalee bakka Haroo Dibbeerraa gara godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamoleetti kanneen baqatan ta'uun beekamaadha. Hawaasni Oromoo biyya Yaman keessa jiraatan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatan. Yaman biyya waraanaan jeeqamtu ta'us sabboontonni Oromoo kunneen kutannoo jabaadhaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo walitti dhufuun kabajataniiru. Ayyaana kanarrattis waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf deeggarsa maallaqaa godhaniiru. Akkaataan itti ayyaaneffannee fi waan agartee achitti argamu. Hawwisoonis haala bareedaadhaan agartee gaa sochii qaamaatii wajjin lashii qaamaa wajjin gaa haala bareedaadhaan agarsiisanii meeshaa caalbaasiitti jira. Qalamsiisa agartee faaya agartee alaabaatiin faayan caalbaasiidhaaf ni dhiyaate. Agalgiliin alaabaadhaan tolfamellee sunillee caalbaasiidhaaf dhiyaate. Maallaqni sigaa gumaachi guddaa bu'ee. Hirmaata ayyaanichaa keessaa tokko gabaasa ONN'if akka himetti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuun kun seenaa gootummaa waraana bilisummaa Oromoo dhalootaaf dabarsuudha. Hidhamtoota Oromoo mootummaa wayyaanee gidduu kana gadhiiseef simannaan ho'aa bakka adda addaatti godhamaafii jira. Keessattuu qeerroo fi uummanni Oromoo magaalaa Burraayyuu, Amboo fi Naqamtee keessa jiraatan haala addaatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaarraa ba'an kana simataniiru. Hidhamtoonni Oromoo kunneenis uummata wareega baasuudhaan isaan eegsise galateeffataniiru. Kanuma arguun keenyaa fi Waaqayyoon hin galateeffadhaa jaallee uummata ijoollee daa'imman fuudhate silaa rasaasuun irratti keessa bahee qabbanaa'ee fi dhaqee lubbuu isaanii kadhabu lubbuu isaanii dabarsanii kan kennan kan wareegaman dubartii ulfi garaadhaa bahe jaarsa jaartii sun jedhin qabsoo kana wareegama guddaa kaffalan irraa kan ka'e isaanii yaadachuun barbaada. Gochaa ummati keenya sochii ummati keenya godherraa kan ka'e kanarra geenye anis warri na fakkaatanii akka hiikamu ta'eera baay'een galateeffadha. Hidhamtoota Oromoo kumaatamaan lakkaaman keessaa kan gidduu darbee hiikaman gara 60 akka ta'an beekameera. Hidhamtoota hidhaa keessa dararamaa jiranis ta'e uummata Oromoo cunqursaa keessaa baasuuf garuu qabsoon eegalame jabaatee itti fufuu akka qabu hidhamtoonni kunneen dhaamaniiru. Ammas irra deddeebi'ee adaraan uummata biyyaaf akkuma aasaa kanaan uummata addaatu akka laawwirraa hafe mana xiqqaa Israa'eelirraa hafe qilintoo rasaasa jalaa hafe akkasuma daraaraa shawaroo biqiltuu du'aayi irraa hafni as geenye amma kana ammas aasaan uummata keenya akka itti fufuun jedhama. Ayyaanni cuuphaa biyya keessatti sirna ho'aadhaan kabajame. Ayyaanni cuuphaa baranaa irratti Oromoon amantii Ortodoksii hordofan aadaa fi uffannaa Oromoon faayamanii sirnicha kabajachaa oolaniiru.
akka odeessanu gaheetti waldaan duuka buutota amantichaa kan Oromiyaa keessa socho'an Finfinnee keessatti ayyaana jala bultii yookaan kataraa fi ayyaana cuuphaa sirnaan kabajataniiru. Qindeessitoota waldaa duuka buutota keessaa Fiqiruu Mulaatuu seenaa ayyaanichaa himee jira. Egaan ayyaanni cuuphaa ayyaana cuuphamuu gooftaa Yesuus keenya Kiristoosii kan kabajamu guyyaa har'aatti cuuphamee jedhamee amanama. Inni cuuphamee fakkeenyi ta'ee jedhama jiru. Kan inni cuuphamee immoo qalaa gabrummaa diiyaabiloos laga Yordaanositti Addaamiin mallatteessisee awwaale sana barbadeessuuf laga Yordaanositti cuuphamee jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf nuti bakka lagi jirutti laga bu'anii bakka lagiin jiru naannoo magaalaa immoo waan cuuphaaf ta'u gandaa wayii qopheeffamee bifa sanaanidha kan sirni cuuphaatti gaggeeffamu. Zimbaabuweetti filannoon baatii 4-5 keessatti akka gaggeeffamu himame. Pirezidaantiin haaraa Zimbaabuwee Emerson Mnangagwa akka himanitti biyyattiin baatii 4-5 keessatti filannoo gaggeessiti. Kun immoo biyyattiin dimokiraasii dhugaatti tarkaanfataa akka jirtu kan mul'isu jechuudhaan himaniiru. Haa ta'uuti gareen mormitoota mootummaa balaaleffachaa jiru. Akka mormitooti jedhanitti pirezidaantiin biyyattii loltoota 10,000 lakkaa'aman naannoo baadiyyaatti bobbaasuun filannicha injifachuuf sochii taasisaa jiran. Filannoon kun erga bilisummaa Zimbaabuwee bara 1980 filannoon Mugaabeen irratti hirmaanne kan jalqabaati. Pirezidaantiin Zimbaabuwee amma kun sadaasa bara 2017 Mugaabee irraa aangoo fudhachuun hanga filannoo biyyaa gaggeeffamutti biyya bulchaa jiru. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Ammoo qophiin kan walii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree malee dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii.
akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii waarii marii har'aa keessatti maanguddoota Oromoo afur magaalaa Melbourne keessa jiraatan qabannee dhiyaanneerra keessumoonni keenyas obbo Abdul Fattah Wadaay, obbo Nasir Khalil, obbo Hussein Kulloo fi obbo Muhammad Ali Ahmadi. Keessumoota keenya baga nagaan dhuftanii mee marii keenyatti otoon seeniin dura amma kan jirtan biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne keessa kan dhalattan immoo Oromiyaa keessa akka ta'e beekama. Maaliif gara biyya alaa kana baatani? Maaltu biyyaa isin baase? Obbo Abdul Fattah irraa kaana. Yaaboo maaltu biyyaa isin baase? Wanni biyyaan baase dirqi biyyaan baase. Biyya itti dhalanne itti guddanne kan aalii teenya wajjin keessa jiraachaa turre haalli siyaasaadhaa warri humna qabu warri irree qabu yaada isaaniitiin faallaa jiraachisuudhaaf waan qophii hin ta'ini dirqamnee biyyaa baane dhimma siyaasaatiif jechuudha gabaabatti. Ilaalchi siyaasaa Afrikaa keessatti akkama biyya jirru kanatti yaada adda addaa qabaattee waliin jiraachuun hin danda'amu. Yoo qawwee qabaatte warra kaan dhabamsiiftee fageessitee biyyaa baaftee kaan ajjeeftee kaan hiitee biyya bulchita wayyaanee wanni godhaa jirtu sani ilaalcha siyaasaa mirga uummata Oromootiif falmuun badii taateeti saniif biyyaa baate karmaan jaalabaabate. Ayye obbo Nasir maaliif baatan? Kun gaafii Oromoo hunda laalu akkuma Oromoo hunda biyyattii keessatti ani gaafa biyyaa bahu waa'ee mirga keetii dubbachuu hin dandeessu, mirga saba keetii dubbachuu hin dandeessu, mirga gaafachuu yakka. Karaa ta'e tokkoon carraaqachuudhaaf soso'uunis balleessaa taargeetii si godha. Waanuma tokkottuu yeroo saba keetiifis waa dubbachuufis soso'us ta'e jireenyuma keetiifuu baatee waa hojjechuun akka balleessaatti akka yakkaatitti yeroo laalamu keessatti ani personally amma kan nama tokkoon na gaafatte yeroo san keessatti prison phase nama fuula mana hidhaa yeroo takka arraba yoo jedhamu guyyaa kan hidhatti deebi'u akkasitti beekamuutu ture. Hamma tokko jiraadhee hidhamaa bahaa jiraadhee maayirra gaa wanti ati godhuu dandeessu akka namaatitti jiraachuus ta'e lubbuu keetii fi saba keetiifis homaa buusuu hin dandeenye caalumaa rakkoo gurguddaaf saaxilamaa yeroo deemtu wanni ati yaaddu guddisee gaafa rakkoon deemee gaafii jiraachuu dhabuu gizee ta'e karaa mala jireenyaatitti deemuun nama jiraata haaluma saniin hin biyya godhe. Ayye obbo Hussein Kulloo immoo mee maaliif akka biyyaa baatan nu hima? Faallaa namee biyya bahuun bifeettuun biyya bahuu danda'a. Takka gara kennatti firmisaatiin biyyuma jijjiirataa nuti sana biyyi jijjiirata hojjelee ta'ee bahuu danda'a. Takka rakkinuma mootummaan kun keessatti biyya keessa baasuu danda'a. Akkanaan tokko ta'uun biyya keessa na baase maanti biyya keessa si baase dhayoo na gaafatanii keessaa kan tayyee waan darbe qabatanii qofaa itti dhagahama. Walumaa galatti rakkinuma mootummaa namni haasoo kanatti biyya nu baase. Obbo Muhammad kan keessanoo akkam? Dhuunfaarratti deebite wanti hedduu ulfaataadha beektaa wanti biyyaan baase aboon gaafurtee biyya isheenee ijoollee biyya isheentee wajjin sassuwaa wajjin deemnee sassuunee baadarratti akka nu jennetti kottaa nuti isheenaan wajjin bulaa paartii keenya ta'a. Ani mataa kiyyaa akka dhuunfaatti kottaati
akkanaan taa'uun hin jiraatu paartii keenyatti yoo seeni waa odittai waa paartii keenyatti seenii kottaa malee akkanaan jiraachuun hin danda'u jennee yeroo takkarra lamarra sadiirra nam inumaa maqaa kan dhawama taarikuu jedhamu yeroo sanitti halkanii guyyaa na jala deemeti kottaa seenii jechaadha. Ani lakkii isinitti hin seenuu baay'ee baadaa jalatti arguudhaan haala jibbee ka'ee keessaa tureetii. Waan mati kun jechuu barbaada namni taarika seenaa waliin namni beeku wal bira jiraachuun bareeda. Hussein gaafa dhumaa mana hidhaatitti wal arguu fedhee arganne hedduu yaangii ture nama akka kiyya mataa waluu kan hin turre baay'ee qabsaawaa hadhaawaa umrii dargaggummaa keessatti citaa kutataa ture. Sadarkaan fi xiyyeeffannaan nurratti godhamuu fi Hussein irratti godhamu tokko hin turre. Hadhaa fi haala hamaa an argisan keessa dabree arra ga'uu isaa baay'ee natti dhaga'ama. Hedduu gadda guddaa ni yaadadha wanni isarra ga'e fi kanurra ga'e tokkoo miti jechuuf hin jedhe. Waan hadhaa hamtuu ni yaadadha. Ijumaa waan hin argeef hin dhiifamu. Salaam dubbii fida jedhanii beektaa ani yeroo chaartar isin biyyan ture. Yeroo saditti dhaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka buunee mana paarlaamaa keessa turre. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa yoo bahu namni miseensi adda bilisummaa Oromoo akka bineensaatti alaulamaa ture. Saniifuu filmaanni jiru biyya ollaatti baqatuudha. Gaafa biyya ollaa deemnu biyya amma jirru kanatti booda'aan na jenneetiin fi ogaa biyya sanii deemnu bakka itti booda'aan hin beeknu immoo lubbuu baafachuudhaaf tarkaanfii fudhatuun keenya ni jira daangaa qaxxaamuru. Qilleensi jiru ofee gaafuma bakka amma jirru kanatti nu darbe. Haa ta'u biyya kana jiraannus bara diidamiif deemnaa biyyumarraa baane biyyumatti qallalina biyya gaafa ijoollummaatti taphataa turre dirreetti taphataa turre san arrallee sanuma manaamna fedhii rabbiitiin gaaf tokko biyya halkan dukkanaa baqannee keessaa deemne san ifaanitti deemna jenneetumaaf ganna. Hedduu fayyaataa yaada bareedaa kaaftanii namni maaliif akka biyyarraa bahu hubannoo namni kaanuu argate illee gaariidha. Namni hundumtuu bifa wal fakkaatan baay'ee hubannaa jiruuf. Mee idda biyya alaa baatanii namni biyya alaa jiru kun ba'aan isarra jiru maayinni wanti inni godhee jira namni biyya alaa akka walii galaatti yoo ilaaltan. Ogaa biyya jiru san waliin qabsaa'uu turre ogaa biyya tarkaanfannee namuu bara daangaa ogaa tarkaanfannee namuu hiruma isaa jala deemu ture. Biyya kanaas ogaa dhuftu dura qubachuudhaaf dirqama akka nama tokkotti namuu irra hedduu firuma isaa irratti xiyyeeffatan as fakkaata. Namni biyya alaa jiru hundinuu sababa tokkoo fi kan biyyaa bahee sababni itti bahee illee adda adda kan dhugatti jiruun itti addooftee dhimma siyaasaatiif bahee jira. Kan fira isaa ka duraan jiru isatti dabalamuudhaaf bahee jira. Dhimma adda addaatiif bahee jechuun baane oggaa bahuu oggaa dhufuus wanni guddoon nuti akka bu'aadhaatti ilaallu oromummaa isaatiif aadaa isaa afaan isaa maalummaa isaa dhaloota jiru dabarsuudhaaf akka hawaasaatti ijaaramee kophaa jiraachuu isaati wanni guddaan. Biyya kana keessa arraantan Oromoo koominiti jedhameeti ijaaramee maqaa Oromootiin ijaaramee jira. Ijaaramni kuni dhimma as keessaa waliin jiraachuudhaaf kan du'e awwaallachuudhaaf kan fuudhu heerumtu fuusisuu fi heerumsiisuudhaaf waan akka hawaasaatti namni qabu talgachuudhaaf godha itti jira. Akka siyaasaattis taanaan namni Oromoodha asaa jiraatu malee lammiin isaa dhiigni isaa firri isaa hundi biyya keessa jira. Rakkoon biyya keessaa asitti isa ciisa dhoorkitee yeroo hundaa'u yaaddeessaa jirti. Sanii warra mootummaa kana dura dhaabbatan bifa adda addaatiin jaarmoota adda addaa keessatti qooda fudhachuudhaaf jaarmoota siyaasaa adda addaa deeggaruudhaan qabsoon kun akka finiintu godhuu irratti qooda qaba.
yoo mootummaan arraan tana uummata keenya sarbitee mirga isaa sarbitee biyya tana akka koloneeffataa haaraatti irra qabattee biyya keenya saamaa jirtu tuni bifasii bareeffachuudhaaf biyya alaa kana keessa deemtee karaa dippiloomaasiitiin gaarii gooteef dhiyeessuuf hoggaa barbaaddu isin warra dhiiga obboleeyyan keenyaa dhangalaasee jechuudhaan bakka jiranitti hiriiratti ba'uudhaan dhaabii fi dhaabbata hoggaa godhuudhaaf teessisuu duraas tuni dirqama kan ala jiru kun immoo hamma dandeettii isaatti ifiifis if jiraachisee qabsoo tana tinnisuudhaaf sagalee roorroo biyya keessa jirtu san addunyaan akka beektu gochuu irratti hiriira bahuudhaanis haa ta'u miidiyaa walaba ta'e kan shira mootummaan wayyaaneedhaa uummata keenya irratti fi saba biraa irrattis raawwatu kana saaxil baasuudhaaf gargaaru ijaarratanii irra soso'aa jiraachuun cimina isaanii agarsiisanatti fakkaatti. Karaa biraatiin silaa'u amantii qabna, aadaa qabna, seenaa qabna, dhaloota horaa jira namni keenya. Ilmaan isaanii kana biyya amma keessa jiru kanatti har'a waan ajaa'ibaa Oromoon Finfinnee keessatti qubee barsiifachuu mirga qabdi hajaan kana warra nuti asii barsiifachaa jirra. Biyyatti baqanne kanatti mirga san qabaannee har'a ijoolleen keenya aadaa keenya afaan keenya barsiifachaa jirra. Kun yoo jaaramu malee waan taatee miti. Namni tokko Oromoo ta'ee ilmoo isaa kophaasatti aadaa dhaalchisuu hin danda'u. Dhaalaan dhaalchisuu, aadaa dhaalchisuu, maalummaa dhaalchisuun gamtaadhaan akka hawaasaatti saniifuu kana godhaa jirra. Takkittiin gabaabduutti nama ta'ee namni islaamu namni hundinuu akka reefu jedhee dhimma tokkoof illee hin baane dhimma tokkoof illee beekmaas ilaalcha adda addaa qabaachuudhaan mala dhaabata akkaataa siyaasaa ilaalcha adda addaa jiraachuun rakkoon jirtu ilaalcha adda addaa qabaatu osoo hin ta'in ilaalcha adda addaa san qabaatanii waliin dhimma Oromoodhaa irratti bobba'uudha kuni hawaasa keessatti rakkinni illee yoo jiraate ifatti hojiirra oolaa jira. Uummata laafaadhaa miti jechuudhaan hawaasni as jiru warra biyya keessaa diiguudhaan warra biyya keessaa jaaruudhaaf uummata yaadu rakkoo uummataa san akka addunyaan beeku mootummaa san irra dhiibbaa godhanii mirgi uummataa akka kabaju gochuu irratti qooda guddaa qabanii ifillee qubatanii biyyaan baatan keessatti maalummaa isaanii dhiisanii ilmaan isaanii dhaalchisuuf qabsoon isaan godhan laafaadhaa miti jedheetiif godhaan gamatee. Ana kalamatti ilaala qooda diyaaspooraan haa ta'u Oromoon biyya alaa jiru qabsoo Oromoon gaggeessu keessatti gumaachuu bifa lamatti ilaala. Tokkoo fi guddaan qabsoo haga ammaa gaggeeffamaa turte adda durummaan haalaaffatan haa jabaatanii sochii Oromoon godhaa turte lafeen dugdaa diyaaspoora ture jechuun hin danda'ama. Waan madhaabutiin hamma danda'ametti sosso'anii hojjetan cufa karaa diinagdeetii fi karaa addunyaatitti sochii dippiloomaasii biyya adda addaa keessatti godhamtu lafeen dugdaa sochii humnoota bilisummaa Oromoo diyaaspooraadha jechuun ni danda'ama. Karaa biraatiin ammoo waan dhaabotiin siyaasaa hojjetaniin ala miidiyaalee gurguddaa qabsoo Oromoo, dhugaa Oromoo, miidhaa Oromoo haala Oromoon keessa jiru addunyaatti baasanii ibsuu danda'anii sabaa fi saba iddoo hariiroo jiru biyyaa fi uummata biyyaa Oromoota biyya alaa qubatan iddoo jirtu cimsuu jaaruu fi jabeessuu irratti qabeenya guddaa dhangalaasanii miidiyaa jaaruu dhugaa Oromoo mul'isuu irratti diyaaspooraan qooda guddaa baase jechuun ni danda'ama. Sooshaal miidiyaan kana keessallee qooda guddaa akka qabu dagatuun namarra hin jiru. Sooshaal miidiyaattis ta'ee miidiyaa meenistirii miidiyaa utuleetii gurguddaa Oromoon ammaa warataa jirtu kana gargaaruu irratti horii guddaa baasanii qoonni diyaaspooraan gumaachee jirudha. Egaa waanuma biyya keessatti hojjetamu hunda dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti godhamtu hunda karaa dhaabota waan kana irratti hojjetan gargaaruutii fi miidiyaalee utubuu fi deeggaruu dhugaa Oromoo ifatti baasuu irratti diyaaspooraan qoonni gumaachee guddaadha.
qooda tuffatamaa miti yoo hanga warra lubbuu isaanii wareegan warra dhiiga isaanii dhangalaasan warra rasaasa dura dhaabbatanii wareega guddaa kafalan sanillee ta'uu baatte qoonni diyaasporaallee jaba jechuu barbaadeeti. Kabiraa karaa lammataa kan itti ilaalu rakkoon diyaasporaan qabu humna deeggarsa qabsoo humna karaa qabeenyaatiin qabsoo deeggaru humna ammallee yaadaa fi dippiloomaasii irratti hiriira bahuun waan sochii biyya keessaa godhamtu duuba dhaabbatee deeggaru ta'uu isaa dagatee yeroo garii achi bahee abbaa qabsoo godhuu fi warroottan front line qabsoo irra jiran biyya keessaa lubbuu isaanii rasaasaaf kennanii qabsaawan dura of dabarsanii bakka deeggarsaarraa gara bakka qabsaawaa murteessaa godhanii of dhiyeessuun xiqqoo karaa negatiif ta'e ka diyaasporaan waanuma dalagaa jiru as garagalee karaa biraatiin miidhaa jiru natti fakkaata. More or less diyaasporaan bakka guddaa qabu qabsoo keessatti hir'ina jiranii wajji jechuu barbaadeetu. Faayidee galatoomii gaafiin dhugaa kana fakkaatutti dhugaa diyaasporaan dhagaa biyya baasanii biyya lafa keessatti maana rakkinni agartee afaan bal'inni wanni agartee garaagarummaa biyya laatii fi achi maan kan fakkaataa waan jedha na fakkaatti. Dhuguma laftee ala kun dirqama hedduu qabdi baa hedduu qabdi baan tokkoffaan biyya kan kee keessatti agartee waan ilaallanne jira waan ilaallataa jira biyya la kana yoo dhuftu ammoo baa'uu guddaa agartee ka biyyatti ilaallanne kanumas ilaallatee akkasii jira. Kanaaf walumaa galatti dhugaa diyaasporaan laftanatti bu'aa guddaa qaba. Rakkinni hedduu biyya keenya keessatti deemaa jiru kan waraana guddaa biyya keenya keessatti deemaa jiru kan agartee bifa itti wal gaafatetti wal gargaaruun bu'aa tokko yoo walii galtee tokkummaa tokko qabaate buusuu hin danda'a. Ammoo hanqinni xiqqaan jiru garaagarummaan biyyaatiif garaagarummaan asii akka nam tokko wanni an arge jaalala yookaan fedhii hawwi namni akka biyyatti wal jaalatu suni biyya lakan keessatti yoo wal jaalatanillee walitti agartee ka wal jaalatu ka waliin jaalanillee wal arguu hin danda'u ibi guddaa wal kan dhaba wanni amma ka biyya wal jaalatu waliin jaalatu jechuun inni waan hin dandeenye fi dirqama guddaa jiraatu keessatti dirqamni guddaan jira maan jennaani laftan ganame faatu yaatti reetii waliin agartuu illee reetii waliin agartuu nama wallaati wal arguun sunuu hin jabaata. Asaatu fi ammoo akka dirqamallee wata sila hawaasa tokko ka waliin jiru ji keessatti agartee marii tokko yaadi tokko jaarsi tokko wal argee agartee yaad walii gumaalchee hawaasni wal hammachiisuun sila dirqama jaarsi laftan kee jiruuti. Nam laftan keessatti amma haalli tokko kan tokko diyaasporaan keessatti akka nam tokkootti ani tokko jaalaatini maan jennaan nama isaa lubbuudhaaf dhageessu malee isa fayyadamu hin dhageessu. Kun maaliif ta'uu danda'a keessatti walitti dhufee inni waan hin jirre jechaadha. Wal marii waan hin jirre jechaadha. Kanirraa ta'uu danda'a jedha. Kanaaf karaa silaa rakkinni biyyi kee jiruutii fi diyaasporaan bu'aa guddaa qabaa jedhee yaada kanaan dubbatamu. Bareedaadhaani namni ala jiru kun bu'aa godhe jeetan laala. Tokko miidiyaa kanaan dura sagalee adda bilisummaa Oromoo qofa dhaggeeffannaa san malee waan qabnu har'a bakka ilmi namaa bakka rakkoon itti jirtu miidiyaan keessa seenee waan har'a hojjete yeroo har'aa kanatti baasee addunyaa irratti itti himsuutti jira. Lammeessaa ammoo hiriira bahuudhaan ergamtoota diinaa kan biyya kana keessa deemtu kan ittillee madaa'ee ittillee kufee ittillee hidhametu jira. Bakka dhowarree bakka isaan seenan jala seenne hoteela isaan seenan keessa jala seenne hedduu fashalsiifne jirra kana keessatti fi warri ala jiru salphina guddaadha irraa boofnee gadi dhiifnee armaa otoo walgahii takkallee hin taa'in yeroo galan qabanii tattaaffii guddaa inuma godhani. Silaa ilmi namaa garaan haadhatu nama wal fakkaatu hundeessu barruu adda addaa jira.
warri garaa bitamee tokko tokkollee nu jiraatu harki guddaan dhugaatii bu'aa guddaa buusee tajaajila. Mariin keenya kanaan hin goolabamne dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa immoo qophii keenya waarii marii torbeetti deebinaa waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma aga torbeetti nagaan nu tura. hanga yoonatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.